Gargaarsi gara Tigraay kan seenne TPLF danqaatee jechuun mootummaan Itoophiyaa himate torban darbe gaafa kamisaa deeggarsa namoomaaf jecha lola dhaabuu mootummaan labsee ture. Finciltoonni Tigraayis waamicha kanaan walii galanii turan. Haa ta'u malee erga mootummaan labsee ammallee deeggarsi gara Tigraay seenee hin jiru jechuun TPLF ibsa wixata baaseen beeksiseera. Hirphaa Gammachuu. Akka mootummaan ibsetti erga labsiin lola dhaabuu labsamee as gargaarsi kanneen akka qorichaa maallaqaa fi kaan torbanitti si'a 2 xayyaaraan ergamaa ture guyyaa guyyaan akka qaqqabu murteessuu hime. Yoo gargaarsi xiqqaate rakkoon gama isaan osoo hin taane gama dhaabbileen akka ta'uu malu akeeke. Konkolaattonni midhaan baatan 43 gama naannoo Affaar Abal'aa akka Tigraay seenan eeyyamamuu ibseera. Yeroo ammaas konkolaattonni 20 midhaan akkuma baataniin magaalaa Samaraa dhaabatanii akka jiran ibsameera. Mootummaan uummata naannoo Tigraay keessa jiru oolchuudhaaf filmaata hunda fayyadamuun deeggarsa gochuuf yaalus tumsi gama kaaniin jiru jechuun TPLF himate. Barana keessumaa baatee amajjii keessa humnoonni TPLF gama daangaa Affaar seenuun aanota muraasa to'ataniiru. Kanaaf akka sababaattis wanti dhiyeessan kan deeggarsa namoomaaf danqaa ta'an to'achuu fi jedhanii turan. Kanas mootummaan Affaar mormuun weeraratu narratti raawwate jedhe. Mootummaan deeggarsa namoomaaf lola dhaabuu torban darbe yeroo labse TPLF naannolee ollaa keessaa akka ba'u gaafateera. TPLF kanaaf ifatti deebii kenne hin qabu. Mootummaan ibsa har'a baaseen ulaan Abal'aa hidhattoota TPLF'n waan cufameef lafoo deeggarsa geessuun hin danda'amne jedhe. Humnoonni Tigraay sababoota yeroo fi odeeffannoo wal'aa'u dabarsuu dhiisanii deeggarsi uummata bira akka ga'u ga'ee isaanii akka gumaachan mootummaan ni hubachiisaa jedheera. Itti dabaluunis naannoo Affaarii fi Amaaraa keessaa aanolee hidhattoonni TPLF qabatan keessaa akka ba'anii fi lola dhaabuudhaaf waadaa seenan akka kabajan dhaabbileen idil addunyaas hidhattoota TPLF irratti dhiibbaa akka godhan mootummaan gaafateera. Dhaabbileen gargaarsaa Tigraay keessa socho'an sababii hanqina boba'aa fi qarshiin hojii isaanii dalaguuf rakkachuu isaanii ibsaa turaniiru. Eega baatee muddee lafoo deeggarsi gara Tigraay seenan jiru. Deeggarsi gara Tigraay akka hin seenne mootummaa fi TPLF yeroo dheeraadhaaf walimataa turaniiru. Barreessaa olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antooniyo Guuteres mootummaan Itoophiyaa tajaajila baankii, telekoomii fi geejjibaa Tigraay keessaa cufanii turan akka banan gaafachuun ni yaadatama. Gabaasa Hirphaa Gammachuu dhageenye. Paartii mormituu Affaar paartii uummata Affaar jedhamu ibsa torban darbe baaseen uummanni Affaar dagatameera hojiirra oolmaa lola dhaabuu irrattis shakkii akka qabu ibsee nagaan akka bu'u humnoonni TPLF Affaar keessa akka ba'an gaafateera. Gama TPLF deebiin kenname jiraatu baatus yeroo dheeraaf bakkeewwan lixa Tigraay humnoonni Amaaraa fi Eertiraa qabatan jedhan akka gadhiifamu gaafataa turanii. Dhimma kana kan gaafanne xiinxalaan gaanfa Afrikaa Abdurrahmaan Sayyid Abu Hashim waliigaltee lola dhaabuu TPLF Affaarii dhimma waan hin qabneef milkaa'uu danda'a yaada jedhu qabu. ሁማኒታሪያን አስፈላጊ ነው ለነሱ ምክንያቱም ኢትዮጵያ ልትሸከመው አትችልም የሁማኒታሪያን ኡመተ ትግራይ ጅሩፍ ደገርሲኒ በርባችሳ ዮ ቤልሴኔ ሞቱማፊስ ታይናንቻፍ ረክሳ ተውመል ገመ ዲፕሎማሲኒስ ጀረ TPLF ባየ ኢሳኒን ገርጋሩ TPLF Affaar keessa lafa to'ateef sababa hin qabu. Wanti Affaar waliin walitti sobuusu hin jiru. Daandiin ijoo gargaarsi gara Tigraayitti seenu immoo Affaar keessa baha. Sababa kanaaf TPLF salphaamatti gara Tigraay deebi'ee gargaarsa fudhachuu danda'a. Garuu Affaar keessa taa'ee haleellaa osoo raawwatu uummati Affaar 700 ol buqqa'ee osoo jiru mootummaan naannoo Affaar fudhachuu hin danda'u. Sababa kanaaf waliigalteen mootummaan dhiyeesse hojiirra ooluuf hammana rakkisaa ta'uu hin danda'u. ተግባራዊ ሊሆን ይችላል ብዙ ሊያስቸግር አይችልም. Afrikaa kibbaa darbaanitti haleelaan baqattoota irratti qiyyaafate raawwatuun gabaafamaa jira. Baqataan Itoophiyaa magaalaa darbaanii dubbisne Dastaa Laamirroo lammiilee Itoophiyaa irratti haleelaan qaama irratti ga'e jiraachuu baatus suuqonni isaanii jalaa saamamuu BBCtti himeera. ጥቃት ወይም የነበረው ቫዮለንስ በኢትዮጵያውያን ብቻ ያነጣጠረ haleellaan Afrikaa kibbaa darbanitti qaqqabe lammiilee Itoophiyaa qofa otoo hin taane baqattoota hundarratti qiyyaafate. Haleellaan sun Dudulaa Operation kan jedhamu yoo ta'u naannoo Johannesburgii jalqabe. Isa bu'uura godhachuun iddoo muraasatti saamicha raawwachuudhaaf yaalanii turan. Baqattoota seeraan alaa dookumentii hin qabne biyyattii keessaa baafnaa jedhu. Yeroo saaman garuu kuni ragaa qaba suni ragaa hin qabu jedhani. Kana sababa godhatu. Darban irraa kiiloomeetira 18 bakka fagaatu naannoo Kiloomoonz jedhamutti haleellaa suuqota dhalattoota Itoophiyaa 4 irratti qaqqabsiisaniiru. Miidhaan namoota dhalattoota Itoophiyaa irra ga'e garuu hin jiru. Saamicha itti fufnaan qaamoleen nageenyaa eegumsa irra turan saamicha dhaabsisuudhaaf tarkaanfii fudhataniin namoonni madaa'an turaniiru. የአካባቢ የተወሰኑ ሰዎች ቆስለዋል።
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa BBC Afaan Oromoo kibxata galgalaa caqasaa jirtu baatii afuriin dura gaazexeessitoonni Associated Press hidhattoota waboo Shawaa Lixaatti erga dubbisanii humnoota nageenyaan qabamanii dhimmi isaanii mana murtiitti ilaalamaa ture wabiin akka gadhiifaman murtaa'e. Gaazexeessaa Amir Amaanii fi ogeessi kaameraa Toomaas Ingidaa garee shororkeessaa waliin qunnamtii uumaniiru jedhamuun ture ji'oota afuriif hidhaa kan turan. Raashiyaan haleellaa naannoo magaalaa guddittii Yuukireen Kiivitti raawwattu haalaan akka hir'istu beeksifte. Oduun kun wayita bakka bu'oonni Raashiyaa fi Yuukireen tarkii magaalaa Istaanbulitti akkaataa waraanicha nagaan xumuruun danda'amu irratti mari'ataa jiraniiti dhagahame. Paartiin morkataa mootummaa ta'e Koongiresiin Federaalaa Oromoo marii biyyaalessaa hedduu abdatame irratti hirmaataa hin jiru jechuun hime. Durataan paartichaa Profeesar Mararaa Guddinaa BBC waliin turtii taasisaniin sababoota hin hirmaanneef ibsaniiru. Mootummaan guyyaa ayyaana qillee qondaaltota dhaaba KFO obbo Baqqala Garbaa, Jawaar Mahammadii fi kaan dirree siyaasaa bal'isuu fi marii biyyaalessaa hirmaachisaa ta'eef jecha dhiifamaan hiikuu ibsee ture. Filannoo biyyaalessaa marsaa jaffaa waggaa darbee waxabajjii keessa adeemsifame irratti dhiibamne irra jechuun dhaabbilee hin hirmaanne keessaa tokko KFO'dha. Ta'us dhaabichi yeroo dheeraaf mariin biyyaalessaa akka taasifamu gaafataa ture. Akka durataa dhaabichaatti mariin taasifamu qooddannaa aangoos dabalatuu qaba. Ministeerri Muummee Abiy Ahmed immoo dhiyoo paarlaamaatti dubbii taasisaniin mariin biyyaalessaa waa'ee qooddannaa aangoo akka hin taane hubatamuu qaba jedhanii dubbataniiru. Turtiin Profeesar Mararaa waliin taasifne kutaan tokkoffaa kunoo. Marii biyyaalessaa irraa KFO'n hafeeraa? Keessan jiru. Maali sababni ijoo isin kaaftan? Waan lamadha. Tokko waan akkasii kana qaama bilisa ta'e malee qaama mootummaan paartiin biyya bulchu ofiisaatiin uummata ta'uun irra hin jiru. Gareen hunduu irratti waliigaluutu irra jira qaama kana gubbaatti. Lammaffaa immoo eenyu dabalataa kana hunda dabalachuutu irra jira. Warra hidhatee bosona jiru dabalatee warra kaabaa lolu dabalatee jechuudha. Qabsoo hidhannoo keessa jiran. Amma isaan dabalamuu baannaan nagaa fiduu hin dandeessu. Waan akkasiiti jechuudha. Kabiraa kan hin dhaga'e mariin biyyaalessaa kun diriiriidha jettan. Maa jechuudha diriiriin kun? Mootummaa fi gareen mormituu ta'anii rakkoo biyya kanaa hiikuudhaa fi tokko lama sadii jedhanii irratti diriirii deemsuutu irra jira. Marii duwwaa otoo hin taane kanan sii kennaa, kanan kennu, kanan fudhadhaa, sana inni jedhamu kuni gara kanatti odeeme malee inni walgahii gubbaatti wayii maal gubbaatti odeessaa ooltee galtee cibtuun ta'u. Kanaaf amma dhimmi kun aangoodha jedhanii kan kaasan jiru akkas jechuudha. Aangoos waan hin daballeef hin jiru. Filannaan darbee bare filannaa bilisaan deemame turre filannaa irra deemuudha dabalachuu hin danda'a jechuudha. Inni hunduu amma nuti kana dhiyeeffanna. Gaafa filannaan sun darbu bariitu isaa waggaa tokko keessatti qaama bilisa ta'e filannaan kun irraa deebi'u dirreen siyaasaa bal'atu isa jedhu kaafneet turre. Ammas achuma jirra. Dubbiin lolli biyya kanaa tokko aangoodhumadha. Sigalee aangoon kunis sirraa'uutu irra jira. Akkuma biyyi guddate biyyi tarkaanfate ofiin of bulchuudhaas bakka bu'oota ofii filachuu danda'utti Itoophiyaan waan kana keessa hin seenneef hin jiru. Nuti amma kan gaafachaa jiru mootummaa waloo haa dhaabbatu jechaa turre. Sigalee mootummaa waloo waggaa shan fuuldura osoo hin taane amma. KFO'n ejjennoo kana qabee jechuudha ammayyuu. KFO ilaa barnuuti maal seete rakkoo ho'iitte malee amma namni tokko warri mootummaatti dacha'anii abaluu galuun keessa hin jiru, abaluu keessa galuun hin jiru jedhanii tuntinito erga mootummaatti galan isaan baraan ajandaa mootummaa malee kan biraan qaban. Diriirii jechuun marii biyyaa jechuun naashinaal daayaloogii jedhamu kun immoo garee waldidaa ture, warra fagoo ture, warra akkasii kana walitti fidee biyyi kun attamitti nagaa argatti, attamitti sirna demokiraasii ijaarratti, attamitti biyya kana gara guddinaatti deebisuu dandeessa jedhu gubbaatti dubbatamuu barbaachisa galee. Tole amma humnoonni siyaasaa Itoophiyaa keessa jiran yoo aangoo qooddatanii jedhan rakkoon biyyattii kanaan furama jechuudha. Nagaas waliigalteen eeguu danda'utu irra jira. Warri sana waliigaltee godhanii nagaa fiduunaanis haa ta'u, sirna demokiraasii ijaaruunis haa ta'u, guddina biyya kanaafis haa ta'u qooda fiduu danda'utu irra jira. Addunyaan kun rakkoo babal'aa qabutu akkasumatti hiikkate duwwaa miti. Amma heerri biyyattii aangoon filannoon malee argamuu yookiin immoo dhufuu jedha. Maali yaadi keessan kanarratti? Edda maasiin jedhama biyya kana keessatti
filannaan dhugaa, filannaan haqaa, sabni biyya kanaa habalu bakka ko'aabu jedhee filate biyya kana seenaa biyya kanaa keessatti hin turre. Xinnoo filannaan fooyyee qabu 97 yooyin 2005 gidduu waa ture kan fooyyee qabu. Filannaan biyya kanaa yeroo baay'ee filannaa dhiisiitii mirchaa jedhamu dhiisiitii qarcaayyuu ta'uu hin dandeenye. Yaa kanaa filannaa inni saba burjaajessuu barbaachisaa miti jechuudha. Filannaan dhugaan deemnee, filannaan haqaan deemnee, deemeera warri jedhan immoo sabatti wajjin dhiyaannee warra silaa mo'uu danda'an sakaan bosonatti, sakaan qe'eetti, sakaan manadhaatti, sakaan maal godhanii sabni nu filate jedhanii jedhu taphan taanedha. Rakkoon biyya kanaa immoo achi keessaa burqasii galee. Gaa'illi yoo diigame rakkoon fidu hamaadha. Booranatti garuu haati warraa abbaa warraa waliin yoo walii hiikte qeerraan fagaattu. Osoo mallee gaa'illa hiiktee mucaa nama biraarraa godhattee mucaan namuma jalqaba itti heerumtee waamama. Haati warraa kan gosaatii jedhu abbaan gadaa Booranaa Kuraa Jaarso Aslii Galgalootu dubbise. Akka aadaa Booranaalleetti dhiirsaniiti beektaa wal hanqisanii yoo warri wal dhabeellee niitiin dhiirsa qofaanii Booranni niitiin beektaa ta gosaadha. Dhiirsi sunu mimatti gossunu mimatti garbiraa gosi biraa jijjiiramuun namni dhibiin fuudhuun hin taatu. Gartee namuyyoo horii kennanii wal hanqisanii isiillee dhiirsunu mimatti yoo horii gargar kutaniillee rifanoo jedhanii rifanoo gargar hin kutanii fa'a. Rifanoon beektaayyuu. Hin beeku. Rifano jechuun aadaa dhiirsoma niitoma jechuudha. Aadaa dhiirsoma niitoma suni yoo horii gargar baheellee wal hanqisanii horii namuyyuu qoodanillee aadaa dhiirsaaf niitoma suni namni sunu mimatti sunu waliin jiraatti aadaa dhiirsaaf niitoma suni gargari agiin kunnellee ni jira sadarkaa qabdi. Yoommoo waldhaba akka malee jajjabaa waan jajjabduu taate rifanotullee gargar kutanii garuu dhiirsuma kalee fuudhsuun himatti ijoolleellee namumsuun himatti gosaallee hin jijjiiratanii gosi biraallee ittiin galanii sunuu himatti jechuudha. Akka aadaa Booranaatti akkasi. Amma akka aadaa keessatti aadaan namni achuma taa'u jedhu ollumsuun haa taa'u ijoolleen isaa achuma jiraatuti gosumsuun haa himatu jedhan. Hagari ammoo wal'aansa nam dhibi fuudha. Tun akkam. Garuu niitiin godaansisuu fi godaantii niitii dirqamaani niitiilleen ollumqar jiraatsuun mamqar kee jiraatteettiin inni immoo tadhibii fuudhee innilleen mana haaraa uumateettiin jiraachuu danda'a. Malee dirqamina dheen ofirra godaansisu hin jiru. Isiin ammoo nam dhibiitti heerumuu hin dandeettu. Namni dhibiin fuudhuu hin danda'u. Namni dhibiin ijoollee irraa dhaluu hin danda'a. Namni isiin jaalatte ijoollee dhalteettiin ilman tal dhalte fuudhee namni dhibiin ijoollee irraa dhalee nam sun himachuun aadaa Booranaa keessa hin jiru. Abbaa Gadaa Kuraa Jaarsoo dhageenya deebine dhaggeeffattoota keenya sagantaan BBC Afaan Oromoo kibxata galgala xumurameera. Odeeffannoon dabalataaf gara marsariitii keenya bbcafaanoroomoo.com yookiin immoo gara fuula feesbuukii keenyaa mil'achuu dandeessu. Sagantaa irraa ammayyuu taana isiniif dhiyeesseera kan qopheesse Hirphaa Gammachuudha. Boroo walitti deebina halkan gaariin.